dhimmi istiraatejii dimokiraataayiz gochuu tarsiimoo kana maal gochuu kan hundumaa gochuu jechuudha. Dimokiraatawaa gochuu istiraatejii dimokiraataayiz gochuu jedhu hirmaachisaa gochuu dimokiraasiin hirmaannaadha miti kun maalirraa dhufee namni gubbaa sana jiru ani isa gara gidduu kanaa beekumsaan muuxannoo waan hundumaan nan caala jechuu miti. Sababa adda addaa namni ol ba'uu danda'a. Sadarkaa gaggeessummaatti ol ba'uu danda'a. CEO dhaabbata guddaa tokko ta'uu danda'a. Namni gaggeessaa sana caalu namoonni caalan baay'een gara gajjallaa sanaa jiraachuu danda'u jechaadha. Namni ani waan hundumaan beekaa aangoon qaba waan ta'eef inni gajjallaa kanarra hin beeku jedhee amanu dhaabbata isaas hin balleessa. Ofillee akkuma kana. Akkuma tuukaas ta'oo gara biyya keenyaa dhannee ilaalle suuqii baranoo ijoollummaa agarree ammallee achuma jiru kun maalirraa kaasa wayi baay'ee ka'uu danda'a. Keessaa garuu dhimmi jijjiiramu, dhimmi waa qorachuu dhiisuu, dhimmi tarsiimoo dhabuu sababoota ijoo ta'uu danda'u jechuudha. Dhimmi haala gaariidhaan gaggeeffamuu dhabuullee dhimmoota ijoo sababoota ijoo ta'uu danda'u jedhee yaada. Yooyaa Dr. Waggaarii Leadership Podcast har'as keessummaa gara biraa isiniif qabannee dhufneerra. Keessummaan keenya har'aa obbo Gammachiis Tarfaa barsiisaa Yuunivarsiitii Finfinnee Dipaartimentii Maaneejimentii keessatti kan barsiisaa jiranidha. Kanaaf keessummaa keenya kanarraa guyyaa har'aatti waan garaagaraa irraa baranna, irraa hubanna. Akkuma isin beektan Dr. Waggaarii Leadership Podcastiin xiyyeeffannoon isaa dhimma leadershipii yookaan immoo namoota gara leadershipiitti dhufuu barbaadan, namoota leadershipii keessa jiran, dhaabbatoota ganaa jalqabarra jiran, muuxannoo guddaa warra qabaniifis immoo akkuma kana kan haala mijeessee uumuu waanta ta'eef isa kanarratti walii wajjiniin dubbanna. Baga nagaan dhuftanii obbo Gammachiis. Baga nagaan nu eeddanii. Keessummaan keenya guyyaa har'aa egaan yuunivarsiitii keessatti digirii jalqabaa itti daballeellee digirii lammaffaa hamma digirii sadaffaatti yeroo barannu kallattiidhaanis alkallattiin karaa garaagaraatiin wal argaa turre baay'ee hiriyaa baay'ee walitti dhiyeenyaan wal beennudha. Itti dabalataan immoo nama waan baay'ee irraa baranne addumaan dhimma manajimentii irratti dhimma bizinesii irratti nama baay'ee hojii guddaa garaagaraa hojjechaa turedha. Keessumaa dhimma educate gochuu irratti barsiisuu irratti geggeessuu irratti akkuma kanallee addumaan leenjii garaagaraa kennuudhaan nama muuxannoo baay'ee guddaa qabanidha. Kanaaf guyyaa har'aatti isiniin arganne haala hin mijanne keessatti carraa kana nuuf laattanii bakka kana dhufuu keessaniif baay'ee guddaa gammanna, baay'ee guddaa galatooma. Ammas irra deddeebinee anaa dhufu jenna. Egaan hordoftoota keenyaaf akka ta'utti obbo Gammachiis eenyudha? Eessatti dhalatanii itti dabalataan immoo haalli barumsa isaanii maal fakkaata? Digirii jalqabaa ka'ee hamma dhumaatti qorannoo isaan hojjechaa turanii, wantoota isaan irratti gorsaa turanii, leenjii garaagaraa illee kennaa akka turtan odeeffannoo qabna. Isa kana hundumaa keessatti mee waa'ee keessanii nuuf ibsa. Galatooma isinillee waan affeertanii fi baay'ee galatooma ulfaadha. Maqaan koo Gammachiis Tarfaan jedhama. Bakka itti dhaladhee guddadhee magaalaa Naqamteetti dhaladhee guddadhee 1-8tti Naqamteef naannoo isheetti baradhee 9 kaasee amma 12tti immoo gara magaalaa Gimbiitti deemee achitti baradhee kutaa 12 xumuree maatirikii darbee yuunivarsiitii Finfinneetti ramadamee achi maaneejmentiin baradhee egaa arganne mana barumsaa kana seenee waggoota 20 oliif barataa maaneejmentiiti, barsiisaa maaneejmentiiti. Ammallee nan baradha. Waggaa 20 oliif barumsuma kana keessa jira. Akkuma atillee kaastee leenjii maaneejmentii wajjin wal qabatu, liidarshipii wajjin wal qabatu, antarpireenashipii wajjin wal qabatu, dhimmoota istiraateejii wajjin wal qabatu barsiisuudhaan leenjisuudhaan jira jechaadha. Waanuma jalqabii irra jiru waanuma xiqqoo ittiin hojjechaa jirus consultancy businessii qaba. Lugo business and investment consulting kan jedhu isarratti illee hojjechaa jira jechaadha.
Ammas barachaa jira akkumatti kaaste gara xumuraa peeparii koo defending goone yeroo dhimma istiraatejii irratti hojjechaa jira jechaadha. PhD koollee dhiyootti nan xumuradheen abdii qaba. Yeroo dubbannu gaa akkaataa toora ittiin barnoonni keessanii maal fakkaata ture? Digirii jalqabaa maalirratti, digirii lammaffaa maalirratti, isa booddee immoo digirii sadaffaa keessan PhD study area irratti barachaa jirtan irratti maalirratti barachaa jirtu? Naannoon qorannoo keessanii maal fakkaata? Maalirratti xiyyeeffata? Achi keessatti immoo dhimmoota gaggaarii garaagaraa illee wanti isin achi keessatti ilaalaa jirtanii kan maxxanfamee ba'ellee akka jiru odeeffannoo qabna. Isa kanallee wanti nuti argannee dubbisuudhaaf warri fedhii qaban argachuu danda'u. Gadi fageenyaan eessa hojjechaa turtanii? Akkuma baay'ee immoo yeroo baay'ee dubbannu poodkaastii keenya irratti liidarshiippii namoonni liidarshiippii irra jiranii kan liidarshiippiittis dhufanii kallattii garaagaraatiin waan fayyadu jennee yaannuti dhiyeessina waanta ta'eef bogammachiisi barumsa keessatti barsiisuudhuma qofamoo ga'ee garaagaraa geggeessummaa keessatti bulchiisa keessatti fudhatanii hojjechaa turanii adda ga'anii kan jedhus yeroo hundumaa keessummoota keenyarraa baay'ee baruu barbaanna. Egaa digirii jalqabaarraa kaasee naannoo maanaajmentiin baradhee maanaajmentii waggaa 4 baradhee ittuma fufeen carraa digirii koo lammaffaa University of Finfinneetti Masters of Business Administration achitti baradhee waggaa 2 sana xumuree University adda addaa deemee barsiiseera. University Dabra Birhaan dhaqee waan akka semisteera tokko barsiiseera. University Amboo yeroo xiqqoodhaaf barsiiseera. University Marraan waliin ga'a ture. Kolleejii dhuunfaa irraa xiqqoon kun jechuun hagam? Semisteera tokko Amboottis semisteera tokkoon barsiisee baran baradhullee kan itti hojii jalqabee University Rift Valley namoota baay'eedhaaf carraa barnootaa kan bane University Kolleejii banedha. University Kolleejii banedha. Achittillee baradhaan barsiisaa ture. Sana booddee immoo yeroo dheeraa amma ta'e yeroo dheeraa kan hin hojjedhe University Adaamaati. Waggaa 3 maastarsii booddee. Sana booddee maastarsii biraa barachuuf Adaamaa University Astuu kan jedhamu jechuudha. Ammas Astuu Adaamaa University jedhama yeroo sana. Achillee gara waggaa 4 barsiisee sana booddee digirii lammataa kan biraatiif gara Awurooppaan deemee Erasmus Mundus Scholarship waan jedhamu jira. Carraa akkuma addunyaatti carraa barnootaa namaa laata. Sanaan immoo dhaqeen tourism managementii baradhee waggaa 2 fi bara 2011-13tti sana booda deebi'ee dhufeen Yuunivarsiitii Finfinnee seenee jechuudha. Amma gara waggaa 10 ta'a kan Yuunivarsiitii Finfinnee keessa hojjechaa jiru. Amma haaluma kana keessatti hojii baruuf barsiisuu addatti dhaabbatoota adda addaadhaaf leenjii kennina. Karaa yuunivarsiitiis karaa mataa keenyaatiinis dhaabbanni tokko kana waggaa dheeraa kan keessa hojjechaa jiru. Amma biyya kanaaf illee kan bu'aa hedduu buusuu danda'e kan hin amanu dhaabbata EDI jedhamu Entrepreneurship Development Institute kan jedhamu dhaabbata quasi governmental jalqaba warra UNDP-dhaan gargaarama ture. Amma mootummaa fi dhaabbata biraa waan akka Mastercard Foundation-dhaan kan deeggaramudha. Inni namoota kumoota hedduudhaan lakkaa'aniif leenjii dhaabbata laatedha. Gorsallee laata daldala irratti biyya kana irratti waan bu'aa qabatamaa buuseera jedhee namana. Achi keessallee akka leenjisaatti ta'een tajaajila leenjii dargaggoota hedduudhaaf laannee. Amma immoo training packageii addaa qabatee public entrepreneurship kan jedhamu warra mootummaatiif illee warra aangawoota gurguddaa dabalatee leenjii kenna dhaabbatni kuni. Sanattillee bu'aan argamuu jalqabeera jechaadha.
Xiyyeeffannoon naannoo PhD keessanii sadarkaa digiriin isaas maal kan jedhudha. Addumaan immoo naannoon qorannoo keessanii dhaabbata akkamiirratti dhimma akkamiirratti kan xiyyeeffatudha. Hordofnee illee dubbisuudhaaf warri fedhii qaban akka ilaalanii dubbisanii akka warraa baratanii fi meewwaa isaa nutti himtu. PhD'n koo naannoo istiraateejii irratti istiraateejiin akkamitti practically qophaa'a. Istiraatejii jechuun istiraatejii tarsiimoo isa jedhamu. Tarii tarsiimoon itti dhiyaachuu danda'a. Dhimma istiraatejii qopheessuu kana eenyutu qopheessaa, eenyutu itti hirmaataa, eenyutu hirmaannaa dhabaa, excluded ta'a. Dhimma jedhu irratti dhaabbata state owned enterprise, dhaabbata misoomaa kan mootummaa kan ta'e tokko irratti dhaabbata misoomaa mootummaa tokko irratti xiyyeeffataa jechaadha. Kanuma biyya keenyaa jechuudha. Kanuma biyya keenyaa kan Itoophiyaa kanaa jechaadha. Keezii sanarratti hojjetaa. Gaafa istiraatejii jedhamu yookiin tarsiimoo gaafa jedhamu anillee barsiisaa maanejimentiiti. Dur gaafa barsiisnu gaafa istiraatejii jennu akka piiraamidii wayii qopheessineetu gubbaa kana istiraatejii keenya gidduu kana taaktikal jennaa sana booddee isa gara gajjallaa. Isa gara gajjallaa immoo opereeshin jenna. Opereeshin raawwii hojii. Kanaaf barnootuma kanarraa ka'ee seenaa tarsiimoo istiraatejii dhufaatii masaarraa ka'ee kan yaadamu gaafa istiraatejii jedhamu namatti kan dhufu, gaafa tarsiimoo jedhamu namatti kan dhufu namoota gurguddaa kana warra aangoo qabu, warra gara gubbaa jirutu namatti mul'ata. Dhimmi hirmaannaa warra kaanii badaa beekamaa miti jechaadha. Barnootuma keessatti illee hojiima keessatti illee baay'ee gadi bu'aadha. Amma haala addunyaan itti deemaa jirtu immoo hirmaannaan akka barbaachisaa ta'etti amanama. Kanuma ilaaluuf jechuudha qorannoon koo akkamitti qophaa'a istiraatejjiin biyya keenyatti dhaabbata warra misoomaa gurguddaa kana keessatti eenyutu hirmaataa, eenyutu hirmaannaa dhabaa, maaltu akka hirmaannaan dhufu godhaa, maaltu akka hirmaannaan dhibu godhaa kan jedhu irratti xiyyeeffataa jechaadha. Akkuma jalqaba kaasee durgaa dhufaatiima yaaduma istiraatejii kanarraa gara militarii irraa dhufe. Militariin immoo ajaja. Warra waraanaa kan waraana kana wajjin wal qabatee achii dhufe istiraatejii yaadumti isaa gara biizinasiitti kan inni dhufe. Tarsiimoo kun. Bara 1960moota keessa gara biizinasiitti kan inni dhufe. Gaafa dhufu immoo amaluma sana fudhatee dhufe jechaadha. Istiraatejii gaafa jedhamu warra gubbaa warruma jeneraalota ajajamanii ajajaa waraanaa warra gubbaatti ajajaa. Isaantu tarsiimoo waraanaa kana baasaa. Gaafa biizinasii keessattis dhufu isuma sanatu dhufee hojiirra oole jechuudha. Warra kaampaanii gurguddaa kana bulchuun. Kun achitti maal ture jalqabni isaa? Tarsiimoon kaayyoon tarsiimoo kan waraana keessatti kan xiyyeeffatu lola diinaa wajjin seentamanii. Kanaaf gaafa diinaa wajjin lola seentu akkamittiin qabeenya hin qabuun, humna hin qabuun humna isaaniirra oolaa, akkamittiin mo'aa isaaniin caalaa kan jedhu jechuudha. Mo'uudha. Dhimma mo'uuti jechuudha. Isa kana keessattis gaafa dhufu yaadi isaa gaafa dhufu kanuma ta'e warra gurguddaa yaada baasu, loltoota isaanii, hojjettoota isaanii itti gadi buusu, isaan hojiirra oolchuu jechuudha dhaqanii. Amma addunyaan kun immoo jijjiiramteetti. Amma yaadi barbaachisummaan hirmaannaa namoota warra gara gidduus warra gajjallaas baay'ee ifa ta'ee mul'achaa jira. Kanaaf dur gaafa tarsiimoo istiraatejii jedhamu sakresii dhossaatu namatti mul'ata. Eenyuun dhossu? Hojjettootuma kee dhossita jechuudha. Warra kamtu dhossa? Warra gara gubbaatu dhossa. Amma garuu kun afaa deemaa jira amma ta'e jechuudha. Yoo xiqqaate gara tiyoorii isaa keessatti hojiidhaan illee amma ta'e mul'achaa jira. Dhimmi istiraatejii dimokiraataayiz gochuu. Tarsiimoo kana maal gochuu? Kan hundumaa gochuu jechuudha. Dimokiraatawaa gochuu. Istiraatejii dimokiraataayiz gochuu jedhu. Hirmaachisaa gochuu. Dimokiraasiin hirmaannaadha miti. Kun maalirraa dhufee namni gubbaa sana jiru ani isa gara gidduu kanaa beekumsaan muuxannoo waan hundumaan nan caala jechuu miti. Sababa adda addaan namni ol bahuu danda'a. Sadarkaa gaggeessummaatti ol bahuu danda'a.
CEO dhaabbata guddaa tokko ta'uu danda'a. Namni gaggeessaa sana caalu namoonni caalan baay'een gara gajjallaa sanaa jiraachuu danda'u jechaadha. Baga gara poodkaastii hoggansa fooyya'aa Dr. Waggaariitti nagaan dhuftan. Dr. Waggaarii Leadership Podcast. Poodkaastiin kun riqicha gara hoggansa fooyya'aatti isin geessu. Ogeessa ogummaa hoggansaatiin dhaggeeffameen poodkaastii siriif dhiyaatudha. Qophiin Dr. Waggaarii Leadership Podcast hoggansa dhaabbilee irratti muuxannoo geggeessummaatiin kanneen addunyaa irratti fakkeenyummaa qaban kan irraa muuxattan yoo ta'u, torbanitti yeroo tokko kan isin bira ga'udha. Yoon amma dhimma tarsiimoo kana dhimma dhossaa godhee ofuma kooti warra gubbaa duwwaa hojjenne beekumsa hedduu gara gidduutii gara gajjallaatii dhabnaa jechaadha. Kanaaf amma barbaachisummaan tarsiimoo kana istiraatejii qopheessuu kana dimokiraataayiz gochuu baay'ee irratti hojjetamaa jira jechaadha. Open strategizing jechuun dhimma transparency, iftoomina fi dhimma inclusiveness hirmaachisuu wantoota kana lamaan of keessaa qabaataa jechuudha. Gaafa iftoomina jennu dur gaafa tarsiimoo yookiin istiraatejii jennu dhossaa wajjin wal qabsiisna. Amma garuu gaafa open jennu transparency. Maaliif tarsiimoo kana maaliif barbaanna? Hojiitti hiikuudhaaf. Yoo dhossite akkam gootee hojiitti hiikta? Kan hojiitti hiiku hunduma isa gubbaadha amma gajjallaatti hojiitti hiika. Kanaaf qorannoon koollee kana wajjin waan walitti deemudha jechaadha. Yaada baay'ee gaarii nu kaasaa jirtu. Gaggeessitoonni gara olii irratti jiran kun qorannoo keessan keessatti kan maxxanfames jira waanta ta'eef gaggeessitoonni dhaabbatuma isin fudhatanii hojjetan kana keessatti warra gara olii jiran hubannoo isaanii kan irratti qabanii maal fakkaata jedha argannoon qorannoo keessanii hubannoo gaarii qabu jedhamoo hubannoo gaarii hin qaban jedhu warruma gubbaa biratti baay'inaan hafee jiramoo gadi bu'eera jedha qorannoon keessan kan agarsiisu. Hojii irratti ammallee dhimma tarsiimoo kana baasuu hojii irra oolchuu irratti akka hanqinni bakka baay'ee jirutti beekama. Gaafa istiraatejii jedhamu ammallee warruma gubbaa wajjin walitti fiduun hojiidhaan baay'ee mul'ata. Biyya keenya keessa immoo sababa adda addaatiin irrayyuu caalaa jechaadha. Maal jechuu hirmaachisummaan warra gajjallaa hanqachuu baay'ee mul'ata jechuudha nu biratti. Sababa adda addaatiin tokkoffaa namootuma kakootu balleesse warruma barsiisutu jechaadha. Dur gaafa barsiisu akkuma nama siin jedhe haala piraamiidii kanaan barsiisna. Tarsiimoo istiraatejii warra guguddaa wajjin wal qabsiisna. Dhimma taaktikalii ta'e kan immoo warra gidduu wajjin opereeshinii warra gajjallaa wajjin jennaa jechaadha. Kunillee dhiibbaa qabaa jechuudha. Nuunis steekhooldarii tokkodha. Akka kun dhaqee hojii irratti mul'atu goonaa jechaa nullee. Inni lammataa addumatti immoo haaluma biyya keenyaa kanaa wajjin wal qabatee Itoophiyaan biyyoota power distaansii guddaa qabdu. Power distaansii guddaa gaafa jedhamu keessaa fi bulchisa bulchuuf isa buluu gidduu. Nama karaa adda addaatiin wal caalmaa aangoo salphaatti fudhanna nuti. Hin didnu jechaadha. Nama aangoo qabu aangoo isaanuma fudhanna. Tole jennee ameen jennee fudhannaa jechaadha. Hin sodaannas sodaanis jira sababa adda addaatiin jechaadha. Qorannoo kana koo keessallee dhimmi sodaallee jira. Dhimmi sodaa gaafa jennu dhimmi siyaasaallee keessa seenuu danda'a. Waan jedhu namni bilisa ta'e akka barbaadetti dhimma hojii dhimma biizinasii wajjin wal qabatullee akka fedhe haasa'uu sodaata. Maaliif sodaata? Waan an haasa'u kun akka malee na ilaa hiikamaa laataa siyaasatti na ilaa jijjiiramaa laataa jedhee sodaata. Dhimma hojii rakkoo hanqina hojii irratti arge kun fooyya'uu qaba kun sirraa'uu qaba jedhee haasa'ee dhaabbata isaa waan gargaaruu danda'u gumaachuu namni sodaata jechaadha. Maal haasaare? Waan namni dhaga'uu barbaadu haasa'uu danda'a. Mala namni baay'ee. Waan isa maal hin goone? Inni gurratti tolu. Waan isa rakkoo narraa hin ga'u jedhee yaaduu jechaadha. Yoo sodaan jiraate namnis bilisa ta'ee yaada isaa ibsachuu hanqachuu malaa jechaadha. Kunillee hirmaachisummaa ni hir'isaa jechaadha. Kanaaf aadaa wajjin wal qabatee barmaatilee dhaabbatichaa wajjin wal qabatu. Dhimma biyyaa qofa osoo hin taane dhaabbata mootummaati. Dhaabbanni sun
haayiraarkiin baay'ee beekamaadha. Irraa jala sadarkaa geggeessaa. Dhaabbata haayiraarkii guddaa qabudha. Kanaaf inni illee gaafa haayiraarkiin asii ol dheerataa deemu akkuma kana hirmaannaa warra gara gajjallaatti warra gara gidduutti illee dhiibbaa uumaa jechuudha. Kanaaf dhimmi hirmaannaa istiraatejii qopheessuu irratti tarsiimoo qopheessuu irratti qabu dhiibbaa godhaa jechuudha wannoon akkasii. Hordoftoota keenya egaan maree nuti obbo Gammachiis Tarfaa barsiisaa dhimma biizinesii addumaan immoo yeroo ammaatti barnoota PhD isaanii kan isaan irratti xumuraa jiranii tarsiimoo dhimma biizinesii irratti wajjiniin kan wal qabate dhaabbata guddaa biyya kanaa fudhatanii irratti hojjechaa jiru. Isa kana keessatti dhimmi tarsiimoo hammam akka inni baay'ee dhimma guddaa ta'e isaanii wajjin walii wajjiniin haasa'aa jirra. Dhaabbata kam keessatti iyyuu dhimmi tarsiimoo biizinesii keessattis haa ta'u dhaabbata biizinesii hin taane kamii keessatti iyyuu tarsiimoon baay'ee murteessaadha. Istiraateejiin murteessaadha. Istiraateejiin kun immoo galma keenya bira ga'uudhaa fi wantoota nu fayyadan keessaa isa baay'ee cimaa tokko akka ta'etti nutti himaa jiru. Egaan tarsiimoomti kun iyyuu inni itti dhiyaata jennee istiraateejii isa jedhamu kanaaf itti dhiyaata jennee maree keenya keessatti fayyadamaa jirru kun egaa tarsiimoo jennee tarsiimoomti kun iyyuu eenyuudhaaf barbaachisaa? Dhaabbattoonni keenya kan biizinesii irra hojjetanii qorannoo garaagaraa barsiisa garaagaraa keessattis kan isin argitanii kan taajjabdanii kan dubbiftan irraas ta'uu danda'a. Baay'eemti hojii keenyaa iyyuu tarsiimoodhaan irratti kan geggeeffamuudha. Maal fakkaanna nuti muuxannoon keessanii si dubbisni keessan maal agarsiisaa? Tarsiimoon kun immoo eenyuuf barbaachisaa? Dhaabbata biizinesii, dhaabbata yookaan immoo mootummaa kan hin taane al tokko namumti dhuunfaa iyyuu tarsiimoo qaba moo hin qabu, hin barbaachisa moo hin barbaachisu isa jedhumee maalummaa isaarraa kaanee eenyuuf akka barbaachisu barbaachisummaa isaarratti wanti nu kaaftan yoo jiraate. Gaafa istiraateejii jennu istirateejiin waa'ee egereeti, waa'ee boriiti, waa'ee achi fageessanii ilaaluuti. Yoo dhaabbatas ta'ee kan mootummaas haa ta'uu, kan daldalaas haa ta'uu, dhaabbanni istirateejii hin qabne istirateejii waa baay'ee wajjin wal qabata. Mul'ata gaafa jennu istirateejii wajjin wal qabata. Akkuma nama dhuunfaatti illee waama namni daldala xiqqoo hojjetu illee istirateejiin isa barbaachisa. Yoo fakkeenyaaf karoora wajjin wal qabsiisne qorannoon dhimma leenjii keenya wajjin wal qabatee waan dubbise tokko warra dhaabbatoota xiqqoo small business warra jennu kana warri karoora qaban warra hin qabnerra carraan milkaa'uu isaanii parsantii 60 caalaa jedhama. Kanaaf gaafa akkasitti yaannu amma karoora qabaachuun istirateejii qabaachuun akkamitti akka namni hin kufne akkamitti namni akka milkaa'u gochuu danda'a kan jedhu namatti gaaffii ta'uu danda'a. Maaliif fayyada? Dhimma egeree ta'ee akkamitti har'a keenya murteessuu danda'a kan jedhu yoo yaanne gaafa istirateejii sana qopheessinu hojii koo jedhee na fayyada jedhee namni qopheessu sana keessa qophaa'aa jira jechaadha. Sana keessa waa baay'ee ilaala. Kanaafiti isa kanarra fooyyee qabaataa jechuudha. Dhimma istirateejii irratti waan yeroo tokko dubbise kanan fakkeenyaan baay'ee jaalladhu tokko istirateejii irratti piroofeesarii beekamaa ta'e tokkotu barreessa dhimma Nookiyaa. Namichi kun Geerii Haamel jedhama. Piroofeesarii istirateejii beekamaadha. Ammallee lubbuudhaan jira natti fakkaata. Inni yeroo tokko bara 1992 akka warra Faranjeetti warri Nookiyaa na affeeranii jedha. Akka istirateejii qopheessuu isaan gargaaraniif. Gaafa warri Nookiyaa isa affeeran hojii isaa arganiitu gabaan inni barreesse. Nookiyaan reefuu jalqaba yeroo sana. Kaampanii guddaadha garuu baay'ee akka maqaan isaa akkas beekame miti. Waamaniini istirateejii qopheessuu tiimii qopheeffataniiru. Nama hedduu injiinaroota, ogeessa maanaajmentii, ogeessa adda addaa walitti qabanii isa eeganii nan deemee galma keessa seenee waan isaan barbaadan isaan gaafata. Maal barbaaddu? Istirateejii qopheeffachuu barbaanna. Inni immoo waa'ee moobaayilii hin beeku. Isaan moobaayilii qopheessu, moobaayilii hojjetu, moobaayilii gurguru. Deetaa tokko naalaadhaa jedhee gaafata jira. Timanii bara sana keessa waggaa 30 wayii dura, waggaa 33 ta'amni natti fakkaata amma. Namni addunyaa irratti moobaayilii fayyadamu sabskraayibaroonni gara nama miliyoona 35 jira jedhaniitti immoo Nookiyaan
naannoo miliyoona 3 gurgureera. Bara sana Motoroolaan isaan caalaa naannoo miliyoona 4 gurgureera. Tole jedhee dhaggeeffatee odeeffannoo kana erga dhaggeeffatee booddee ammas isaan miliyoona 3 guddisuu barbaadu. Namni akka waan ambitious ta'e qopheessu gorsaa qorannoo irratti hundaa'e. Kanaaf isin amma moobaayilii biiliyoona 1 hojjettanii gurguruu dandeessu jedhee gaafataan. Ol ilaalaan hundumtuu na'anii jechuudha. Maaliif isaan isa dura miliyoona 3 qofa gurguranii guddachuu barbaadu. Garuu guddina isaa maraataa akkasii jedhanii yaanne. Yoo kana hojjechuu fedha qabdu ta'e isin gargaaruu nan danda'a. Biiliyoona 1. Isintu qopheessa istiraatiijichaan immoo faasiliteetiin godha. Haaluma mijeessaa isinan gorsaa ofii keessanii qopheeffattuu jedheen. Tole jedhanii egaa wantichi hin fakkaatu garuu inni waan hin danda'amne tokko waan borii waan hin danda'amne tokko fakkaatu tokko innoveeshiniidhaan gaappii sana guutuu qabdaa jedhee amana. Baay'ee innoveetiif ta'uu qabdaa. Innoveetiivii isa jedhu kana. Innoveetiif jechuun waa afaan Oromootiin kalaqa wajjin qabatee kalaqaan. Kanaaf garuu kan hojjechuu dandeenya. Maal jedhee amansiisaanii moobaayilii fayyadamuu kan barbaadu, kominikeet gochuu kan barbaadu, sooressa qofa miti. Addunyaa guutuutu barbaada. Afrikaan illee hin barbaada. Hundumatu barbaada. Eeshiyaan hin barbaada. Waan hin beekuu danda'u, waan hin beeku tokko the need to communicate is human. Fedhiin wal quunnamu, wal arguu, tiimii dhaabbadhaa jedhe. Kana hojiirra oolchina jedhaati jedhe. Kanuma jechuudha istiraatiijii. Fakkeenya kanumarraa jalqabaa jechaadha. Waan barbaadan tokko egereetti waan barbaadan tokko lafa kaawwattee akkamiin immoo gara sana deemuu danda'a. Gaafa istiraatiijii jennu, gaafa tarsiimoo jennu yeroo baay'ee waan yeroo dheeraa wajjin wal qabsiisna waan waggaa 5. Isaan waggaa lafan keenye. Tokko tiimii 4 ijaarradhaa jedhee gargaaraan. Tiimii 4 kana inni jalqabaa jedhe waan indaastirii teleekominikeeshinii kana keessatti indaastirii assumptions fakkeenyaaf akka tokko isaan kan isaan adda baasan innis kan inni yaade moobaayiliin kan sooressaatii kan jedhu. Anuu nan yaada gaafa biyya kana dhufu namni baay'ee kunoo asirratti kaa'atee deema ture. Akkama qulfii konkolaataa asirra fannifatanii deeman. Moobaayilii asirratti fannifatanii deemu bara jalqaba biyya keenya seena jechaadha. Qabeenya waan ta'eef. Akka qabeenyaatti ilaalama. Inni tokko assumptionii tokkodha. Maal indaastirii kana keessa maaltu jira assumptionii maaltu jira kan jedhu jechaadha. Kanaaf haaluma kanaan assumptionoota maaltu jira. Isa kamiin dhiisuu qabnaa, kamiin jijjiiruu qabnaa, kamiin fooyyessuu qabnaa kan jedhu qorata jechuudha tiimiin sun. Inni biraa immoo ka biraa dhaqee kan ilaalu. Fakkeenyaa fi jedha akka fakkeenyaatti kan isaan kaasan Sony Walkmaniin bara sana miliyoona 100 gurgure waggaa tokkotti. Mee isaan irraa maal barraa waliin fakkaatu hojiin isaanii garuu akkam godhee Walkmanii miliyoona 100 gurgure bara 91 yookiin 92. Isaanillee qoratu jechuudha. Waanuma kan kee hin fakkaanne gara biraarraa iyyuu tarsiimoo isaanii baruu hin danda'ama jechuudha. Kan kana qoratu fakkeenyaaf jara sana kan qoratus. Inni biraa immoo fedhiin hin guutamin maaltu jira indaastirii keenya kana keessa. Indaastirii kan isaanii fakkeenyaaf kominikeeshinii keessa kan qoratu dhaabbate. Inni biraa immoo akkamitti kana hojiitti geggeessinaa. Namichi kun maal isaan gargaare yaada? Tarii kan addunyaan illee hin hubanne ani nama maanaajimentiiti kanaaf gara isaatti inni baay'aasdiidha. Tarii indaastirii teleekominikeeshinii kanallee kan jijjiire yookaan ga'ee amma ta'e kan taphate gorsaa daldalaa kanadha jechaadha. Maal godhee akka assumptioniin kun jijjiiramu gaafa moobaayil teknoolojii gaafa jedhamu kan sooressaa kan warra abbaa qabeenyaa lakkiyyeessi illee fayyadamuu danda'a. Seenaa kana gabaabsuudhaaf jarri kun ilaalcha isaanii akka isaan jijjiiran isaan godhe. Waan isaan hin yaanne isaan guddachuu barbaadanii inni garuu guddina darbee akkuma isaan jijjiiraman isaan godhe jechaadha. Isaanis itti amanan sanuma guddisaa deemuu barbaadu. Moobaayiliin bara sana baay'ee qaaliidha. Ammallee gatii isaa irraan fadheeraa garuu doolaarii 1000 keessadha. Kanaaf waggaa xiqqoo gidduutti Nookiyaan waggaa tokkotti qofa biiliyoona 1 ol gurgure. Seelfoonii biiliyoona 1 ol. Tariinullee warra nuyi jalqaba fayyadamne isaan keessa jira jechuudha. Warra akkasa waan xixiqqoo tokko jechaadha. Kanaaf baay'ee rakkasa godhee
akkuma addunyaan baay'een hundumaaf akka ta'utti. Addunyaan inni sooressi qofa otoo hin taane addunyaan inni hiyyeessi illee biyyumti hiyyeessi waa baay'ee waan akka teknoolojii kana afford gochuu hin dandeenye illee akka isaan fayyadaman taasiseera jechuudha Nookiyaan. Tarii ga'ee gorsaan daldalaa kun taphateen jechuudha. Indastiriin sun illee jijjiirameera. Kanaaf gaafa istiraatejii jennu yoo namni hojii koo jedhee isa ofuma akka formaaliitiitti haa ta'umaaf godhan otoo hin taane hojii koo jedhee namni yoo qabatee ofii yoo hojjete gorsaan daldalaa hojii kee hin beeku. Inni si gargaarumadha. Akka inni adeemsuma qopheessuu sana si gargaaru qofa. Adeemsa isaa irratti akka inni si gargaaru qofa. Yaada isaa qaba waan ta'eef jechaadha. Hojii isaa immoo kan beeku sana qopheeffachuu qaba jechaadha. Gorsa inni barbaaduu qabu akkamittiin qopheessuu qaba kan jedhu malee nama biraatti hojii isaa dabarsee kennuu hin qabu. Inni sun gorsaan daldalaa hojii isaa baay'ee hojjechuu danda'a. Gargaaruu danda'a. Garuu inni gaggaafatee akkuma fakkeenya ammaa kaasne kanatti baay'ee dhiibbaa gaarii guddaa geessisuu danda'a jechuudha. Dhimmi tarsiimoo yoo seeraan itti fayyadamne jechaadha. Hordoftoota keenya egaan maree haasaa nuti walii wajjiniin obbo Gammachiisii wajjin waliin gochaa jirru dhimma tarsiimoo irratti egaan Yuunivarsiitii Finfinnee yookaan immoo PhD keessan waggaa 5 ta'u 6 turtan keessatti dhimma tarsiimoo kanarratti yeroo dheeraadhaaf isaan dubbisaa irrattis hojjechaa qorannoo isaanis irratti hojjechaa turan kanatti gadi qonnee keessaa muuxannoo isaan waggoottan silanuu kaasaa turan kana keessatti gara waggaa 20tti illee kan dhiyaatu barnoota dhimma kanaa keessa turanii hojii kana keessa turanii kana isaan nuu kaasan kanatti isiniif hin fayyada jennee gadi qonnee muuxannoo isaanii kana waan qoratan kanarratti akka isaan nuuf hiran isa kana gochuu keessatti walii wajjiniin dudubbachaa jirra waan baay'ee akka irraa argachaa jirtanii namannaa gara xumuraarra immoo yaadi isaan cimsanii nuu kaasan keessaa tokko dhaabbatoonni keenya gorsitoota fayyadamuun gorsitoota bizinesii fayyadamuun isaan kana fayyadamanii immoo yoonnaa hojjetan haala kaleessa itti baratamerra caalaa haala hin baratamnetti ol ba'anii waan guddaa bira ga'uun waan guddaa hojjechuun hin danda'ama waliin yoonnaa walitti hidhamee jennee kan kaafne kanaan yeroo baay'ee akkas hin beeksifnu dhaabbati keenya Team Management Consulting dhimmoota leenjii kanaaf kana fakkaatan tarsiimoo irratti hojjechuudhaan qorachuudhaan isa kana dhaabbatoota gargaaraa jira. Itti dabalees immoo akka kanaa obbo Gammachiis akka isaan silanuuf ibsan dhaabbata gorsaa Lugo Consultancy kan Management Consultancy kan jedhu isaan nuu kaasan illee yeroo garaagaraatti hojii garaagaraa wajjiniin hojjenneerra. Kanaaf kanarraa akka fayyadamaa jirtanii baay'ee guddaa in amanna. Ammas gara maree keenyaatti deebi'uudhaaf obbo Gammachiisii wajjiniin egaan ga'een as keessatti taphatamu kana keessatti maree keenya keessatti geggeessitoonni tooftaa yookaan tarsiimoo isa jennu sina istiraatiijii keessatti ga'een geggeessitoota maal fakkaata leadership forecasting keenya xiyyeeffannoon isaa inni guddaan geggeessitoota dhaabbatoota kana cimsuu hubannoo isaanii yookaan iskilii isaanii ta'uu danda'a karaa garaagaraatiin cimsuu waanta ta'eef geggeessitoonni haala yeroo baay'ee geggeessaadhaa fi warra hojii geggeessaaf geggeessaa jenne leadership and management jenne yeroo baay'ee leadership forecast keenya irratti dubbachaa turreerra keessumaa addumaan geggeessitoonni warri haala baratame keessaa adda ol baasan haala karaa baratame irraa ilaalcha baratame nuti hin ta'ini bifa biraadhaan akkama profeesarii sila dhaabbata kana gargaaretiin yeroo nu kaaftu ga'een geggeessitootaaf tarsiimoo yeroo walitti finnee ilaallu akkamittiin nuuf ibsitu tarsiimoo fi geggeessummaan yookaan geggeessummaaf tarsiimoo walitti dhufeenya isaanii wal kiphanii walii wajjin hojjechuun isaanii maal fakkaata? Geggeessummaan egaa ga'ee guddaa taphata. Dhaabbata laafaa yoo agarte carraan dhaabbanni sun gaggeessaa laafaa qabaachuu isaa guddaadha. Akkuma biyyaatti illee biyya dadhabaa yoo agarte carraan biyyi sun gaggeessaa dadhabaa qabaachuu ishee guddaadha. Waanuma fedhe keessatti gaggeessummaan bakka guddaa qaba. Gaggeessummaa jechuun dirqama waan hundumaa nama beeku jechuu miti. Garuu gaggeessummaan bakka guddaa qaba jechuudha. Istiraateejiif illee tarsiimoof illee akkuma kana.
akka fakkeenyaatti gaggeessaa cimaan tokkoffaa ani hanqina qabaa jedhee nama amanudha. Ani guutuumi jedhee nama amanudha. Namni ani waa hundumaan beekaa aangoon qaba waan ta'eef inni gajjallaa anarra hin beeku jedhee amanu dhaabbata isaas hin balleessa. Ofillee akkuma kana. Yaada jalqaba sila kaafne irratti dhimma democratize gochuu. Yaadi wisdom of the crowd jedhu jira. Wisdom of the crowd jechuun crowdiin uummata. Uummati beekaadha. Uummati beekaadha. Akkamitti uummati beekaadha jedhaa booddee egaa bira gaa'an ofiisaa. Namni kun maal jedhaa ofiisaa saayintistiidha. Uummati wallaalaadha jedhee qoosa. Crowdiin kun waan beekuu jedha. Ogeessatu irra ogummaa qaba irra beekaadha. Waa tilmaamuu danda'a jedha. Nama muraasatu irra. Sana booddee qorannoo xiqqoo gaggeessa. Bara durii naannoo Ingiliz naannoo UK kana keessatti horiin yaa'ee namni horii isaa furdifateetu horii isaadhaan boona hanqootu irra guddaadha jedhee jechaadha. Sangaa guddaa kana baafatee dhufa jechuudha. Kanaaf wayii godhu. Miizanarra kaa'aniitu ilaalu amma ulfaataa kan jedhu ulfaatina isaa. Kanaaf uummati kun ba'eetu tilmaama jechaadha. Hundumtuu. Gaafa tilmaamu ogeessas immoo tilmaama. Namni yeroo dheeraa wanta sana hojjete. Saayintistiin kun maal godhaa? Waan ogeessi tilmaame ogeessi qofa qofaatti tilmaame yeroo baay'ee waan kana irratti hojjetee fi waan namni uummati kun baay'een isaa olitti tilmaame averejii isaa baasa. Qofa hin mari'atiin hin baasu jechuudha. Yeroo baay'ee kana ilaala. Averejiin uummati tilmaame yeroo baay'ee giddugallisaa isa ogeessonni kun tilmaaman caala. Kanaafiti wisdom of the crowd jedhe. Kuni egaa fakkeenya xiqqoodha fakkeenya waan salphaa ta'eeti. Garuu fakkeenyi kun akka metaforiitti akka fakkeenyaatti bakka baay'eetti hojiirra oola hojjeta. Dhimma keenyaa wajjin wal qabatee illee ammas egaa gaafa inni ammaa kuni crowdiin yoom waayizii ta'a yoom beekaa ta'a. Hawaasi bal'aan gaafa girrisu miti. Gaafa ol duukaa yaada isa tokkootiin ol duukaa deemu miti. Gaafa sana hamaadha. Gara wallaalummaatti deemaa jechuudha. Maaliif kan wallaalaa tokko keessaa gadi ba'uu danda'a. Garuu qofaasaa yaade gaafa qofaasaa tilmaame qofaa kun gaafa walitti dhufee cuunfamee ba'u carraani inni tilmaama ogeessaa kanaa caalu guddaa ta'uu danda'a. Kun egaa waan hundumaaf deemuu dhiisuu danda'a. Garuu dhimma keenyaaf hin deema. Dhimma nuyi itti haasaa jirruufi jechaadha. Dhimma gaggeessummaadhaaf, dhimma istiraateejiitiif, dhimma tarsiimoo kanaafi jechaadha. Ogeessi kun gaggeessaan kun gaggeessaa cimaa kan inni ta'u gaafa isa kaan hirmaachisuu danda'e jechuudha. Maaliif ogummaa isa baay'ee kanaa gaafa itti fayyadamuu danda'e jechaadha. Tokko kana. Kanammoo kan gochuu danda'u yoomi? Yoo maal ta'edha? Yoo ani hanqina qaba jedhee amane. Ani bakka kanan taa'ee beekumsii fi pozishiniin ol ta'uu dhiisuu danda'a jedhee gaafa amanee jechaadha. Gaafa sana gaggeessaa cimaanii foloorii cimaa uummatamni nama isa duuka bu'aa cimaa isa uummatudha malee isa ofii qofa mul'achuu danda'u miti. Kanaaf gaggeessaan jalqaba akka hanqina qabu akka waan hundumaa hin beekne yoo amanee fudhate waa gaariitu dhufuu danda'a jechuudha dhaabbata sana keessatti. Gaafa istiraateejii wajjinis deemnu ani waa beeka jedhee yoo namane namni sodaata yaada. An dursee akka guddaatti yoon of dhiyeesse kan nama waa hin dogoggorreetti bakka kana kan hin dhufee hunda keessan caalee jedhee akka namni kana itti dhaga'amu yoon godhe namni beekumsa ishee qabu xiqqoo ishee gadi baasuu maaliif na saalfachiisedha yaada waan ta'eef jechuudha. Garuu waan of gadi qabee waan an beeku hiree waan an hin beekne immoo hamanee yoon haala kanaan gaggeesse namni waan qabu hundumaa itti daddarbataa jechaadha. Kana wajjin wal qabata gaanii wisdom of the crowd jenne sila yaaduma xixiqqoo baay'ee kanaatu
walitti qabamee dhufee waan gaarii tokko uumuu danda'a jechaadha. Kanaaf gaggeessummaan ga'ee guddaa qabaa jechaadha. Galatooma. Seenaa jecha akkas jedhu jira. Haaluma biyya keenyaa kana giddu galeessa kan godhate natti fakkaata. Gabaan biizinasii keessatti gabaan baddeetti jedhama. Namni haalli namaa bituu danda'us haala garaagaraatiin gadi bu'eera jedhama. Inni gara biraan immoo dhimmuma kanaa wajjin wal qabatee dhaabbattoonni keenya baay'een isaanii qorannoon kan akkas kaa'anis hin jiru gara persentiin 60 hin jalqabu malee hin xumuranii galma kaawwatanii jiran bira ga'uu hin danda'anii kan jedhu kunis jira. Kuni maaliif ta'uu danda'a? Tarsiimoo sirrii kaawwachuu dhabuu isaaniirraan kan ka'edha. Gabaan immoo dhuguma badeemoo gabaan iddoo wayii jira. Akkuma kana immoo lakkii gabaan jira nuyi gabaa qabnaa warri jedhamni immoo jiru. Keessumaa amma yeroo nuyi amma keessa jiru kana keessatti. Warri kun eessaa fidanii warri sun maaliif dhabani? Meebii isa kana geggeessitoota dhaabbata sana geggeessantu ija isaaniittiin gabaa kana ilaalanii rakkoo maalirraa kan ka'e ta'uu danda'a inni kun? Sababa kaampaanonni itti hin milkoofneef sababa baay'een dhiyaachuu danda'a. Sababoonni suni dogoggora jechuu miti. Dhugaas ta'uu danda'a. Sababa namni dhiyeessu sababa maaliif hin milkoofne jedhu. Fakkeenyaaf akkuma fakkeenyaatti biyyi keenya amma dhaabbanni keenya illee irratti kan hojjetu dhaabbanni jalqabaa sila kaasee EDI kan jedhamu kuni warra mootummaarree kan inni gorsaa jiru akka hojii daldalaa hojjechuun biyya kanatti salphatu. Haali hojimaata mootummaallee warra daldaloota irratti rakkoo fiduu danda'a. Innillee kufaatiidhaaf sababa ta'uu danda'a tokko. Kanaaf sababii adda addaa dhiyaachuu danda'a jechuudha. Dhimmi malaammaltummaas ka'uu danda'a. Sababa baay'een ka'uu danda'a. Garuu achuma keessa ta'e immoo kan hojjetan jiru. Kanuma keessa haaluma rakkisaa kana keessa ta'anillee kan milkaa'an jiru jechuudha. Amma nuti biyya kana keessatti Itoophiyaa keessatti akka fakkeenyaatti kan ka'uu danda'an kaampaanota baay'ee hin qabnu. Garuu kaampaaniin tokko dhiyooma jalqabee kan bakka guddaa ga'ee jira. Biyyuma alaallee dhaqee kan hojjechuu jalqabee jira jechuudha. Haaluma rakkisaa kana keessatti jalqabee mucaa dargaggeessi tokkoon gaggeeffamu raayid tiraanspoortiin taaksii biyya kana keessa yeroo dheeraadhaaf ture. Yeroo baay'ee fayyadamaa turre. Garuu taaksiima biyya kana keessa jiru fi teekinooloojii biyya alaatti barame kana walitti qindeessite gabaa haaraa uumte jechuudha isheen. Fedhii haaraa uumte jechuudha. Gabaama haaraa kan mataa isheetii uumte. Amma dorgomaa qabdi garuu dorgomaa baay'ee hin qabdu. Kanaaf haaluma rakkisaa keessa ta'e illee namni seeraan itti qophaa'ee hojjeteennaan gabaa uummachuu danda'a. Sun garuu haalli rakkisaa ta'an hin jiru jechuu miti. Kanaaf dhimmi tarsiimoo dhimmi istiraateejii illee iddoo guddaa qabaata kana keessatti jechaadha. Tole. Egaa akkuma jedhaman nu kaaftani yeroo yuunivarsiitii keessa turres yeroo garaagaraatti egaa baay'inaan wajjinuma barachaa turre yeroo wajjin barannu keessattis wanti baay'ee namatti tolu keessaa tokko amala obbo Gammachiis qaban keessaa inni tokko waa dubbisuudha. Waa dubbisuudha kitaaba garaagaraa kana bituudha bitanii dubbisuudha hin dubbiftu yaada dubbiftan sen ammoo namootaaf sheerii gootu kana yeroo garaagaraatti argeera. Anis muuxannoo baay'ee isinirraa argadheeni kitaabota garaagaraa bituu waa dubbisuu ammumallee sheelfii keenya keessatti illee kitaabota garaagaraa fudhannu sheelfii irra kaa'utu hin ta'in dubbisuudhaaf baay'ee dubbifna. Sababni isaas gorsuudhaaf namaaf yaada kennuudhaaf baay'ee dubbisuun dirqama ta'a. Haa ta'u iyyuu malee kitaabii tokko baay'ee biyya kana keessatti afaan Amaariffaatiin Ingiliffaanis baay'ee namoonni baay'een sagantaa garaagaraa irratti hojjetaniiru. Kanaaf kitaabii kun Blue Ocean Strategy jedha. Blue Ocean Strategy kana keessatti namoota lamaan kan barreeffame Chaandhaa fi Reenee kan jedhuudhaan kan barreeffamedha. Kitaaba kana keessatti hordoftoonni keenya afaan Oromootiin kitaaba kana warri kitaaba kana dhaggeeffachaa jiran akka hubataniif
dhimma gabaa wajjinis dhimma tarsiimoo wajjiniin wal qabatee xiyyeeffannoon kitaaba kanaa maa inni kitaabi kun immoo akkamittiin illee argachuu danda'u har'a garuu xiyyeeffannee kitaaba kanaaf kanaa wajjin wal qabata irratti yoo haasofne Blue Ocean Strategy kun galaana akka buluusa jennu kan akka cuquliisaa yookaan immoo akka gara magariisaa ifaa wayiitti kan dhiyaatuu fi galaana diimaa wayii wal bira qaba yeroo baay'ee. Mee waa'ee kitaaba kanaa xiyyeeffannoo isaa kana kaaftee yoo dubbanne keessumaa gabaasa Hambadee jedhamu kana yaadni kana keessa jiru gabaasina deebisuu danda'a laata? Poodkaastii hoggansa Dr. Waggaarii A Voice for Better Impact qophii dhiibbaa caalamaa uumuu danda'u daawwachaa jirtu. Hogganaa yeroo dheeraa taatus ta'e imala reefuu jalqabdu keessatti guddachuudhaaf qormaata geggeessummaa keessa jirtu dandamatte hojiitti jirtu milkeessuudhaaf bakka sirrii ta'e jirta. Nu waliin turi. Kitaabi kuni mata dureen isaa Blue Ocean Strategy kan jedhu akka metaforiiti akka fakkeenyaati. Blue Ocean gaafa jedhamu bishaan qulqulluu bishaan bareedaa isaa yoo ilaalle maal fakkaata? Samii fakkaatamini akkuma samii bareedaa gajjallaa isaa arguu dandeenya baay'ee hin borcamne jechaadha. Inni Red Ocean jedhu immoo gaafa xuraa'u jechaadha. Maaliin wal fakkeessu inni Blue Oceaniin suni kan namni xiqqoo keessa jiru jechuudha. Qulqulluudha. Namni baay'ee keessa hin jiru. Dorgomaa hin qabu jechuudha. Inni kun immoo maaliin xuraa'ee dorgomtoonni itti baay'atanii jechaadha. Biizinasiin dorgomaa ta'uu qaba. Ammallee dhugaadha dorgomaa ta'uu qaba. Biizinasiin yoo hojjennu warra kaanii wajjin dorgomaa ta'uu qaba. Istiraateejiin inni Blue Oceanii jedhamu warri akka isaan qoratanii kana fayyadaman jiru. Dorgommii kana balleessuu jechaadha. Dorgommii kana balleessuu jechaadha. Kaampaanoonni amma kaampaaniiwwan biyya kanatti maqaa kaase kan raayidiin kun jalqabde kuni gaafa jalqabdu ammallee dorgommii baay'ee qabdi jedhamuu hin danda'u. 2-3 akkas xiqqoodha kan baay'ee actively operate godhu natti fakkaata. Jijjiiruu amma dhufaniiru. Garuu gaafa jalqabdu kaampaanii guddaa warri biyya alaas warri baay'ee milkaa'e warri gabaa hedduu qabu, maallaqa hedduu qabu, kompetishinii kana dorgommii kana balleessaniitu. Dorgomaa ta'anii argamanii osoo hin taane dorgommii sana balleessu jechuudha. Dorgommii sana irrelevant godhu jechuudha. Isaa wajjin wal qabata jechuudha. Waan akkuma fakkeenyaaf kan kaampaniin amma addunyaatti biyya hundumaatti jechuu danda'ama kan hojjetu tokko jira. Airbnb kan jedhamu. Airbnb jedhama. Namoota 3 dhaabbatee bara 2007 natti fakkaata. Airbnb kun maal hojjetaa? Amma hoteelli addunyaa irratti dorgommii hedduu qabu. Keessumaa simatanii tajaajilanii waa irraa argachuudhaaf jechaadha. Jarri kun maal godhu? Akkuma warri raayidii kun amma dhaqee warra abbaa makiinaa dhaqee itti galmaa'ee tajaajila namaaf laatee parsantii amma ta'e haadha kaampaanii kanaatiif kaffalu. Warri kun immoo jalqaba manuma isaaniitti maal jedhama saalooniin gorduuma isaaniitti beeksisanii nama buluu barbaadan jedhanii namni dhufee bira bulee mana dhuunfaa isaaniitti jechuudha. Kanaaf pilaatfoormii isaa qopheessan jechuudha. Teknooloojii websaayitii qopheessanii ana mana hin qaba waan ta'e dhaqeen jara sanatti bira isaatti galmaa'a manni koo sun istaandaardii sana guutuu isaa ilaalu. Kanaaf Airbnb barbaada jechuudha. Fakkeenyaaf biyya magaalaa tokkoon Awurooppaa deemee Airbnb yoo jiraate hoteela naa rakasaa mana namaati akkuma hoteelaatti itti fayyadamtaa jechuudha. Keessa qubattaa hoteelli guddaa amma isaanii waan argatan natti hin fakkaatu. Baruma 2023 yookaan 24 doolaara biiliyoona 10 ol gashanii jarri kun jechaadha. Maaliin gabaa haaraa uumanii jechuudha. Hoteela addaa utuu hin ijaarin ofii hin qabani. Finqabanii manuma namni ijaarratetti bilee. Akkuma warri Uberii kun warri raayidii kun konkolaataa hin qabne konkolaataa akkuma hedduutu biratti galmaa'ee isaanii fi birrii hedduu biiliyoonaan lakkaa'amu gashaa jechuudha. Gabaa haaraa uumanii jechaadha. Kanaaf yaada isaa haaraa natti hin fakkaatu. Baran barataa ta'e nan dhaga'an ture waan couch surfing jedhamu jira. Couch surfingiin couchiin soofaa kana ani onlaayinii galee galmaa'etanii mana namaa buluudhaaf gaafadha jechuudha onlaayinii. Yoo tole naan jedhan nasimatu tolan dhaqee bira bulaa aadaa isaanii bara aadaa koon itti himaa waan akkasii jira teknooloojiin akkasii kan uumanii toluma
kaar sheering waan jedhamu jira Awurooppaa keessa olii gadi ittiin deemuudhaaf weebsaayitii sanarra galtee galmooftaa waan tiraanspoortii waa gargaarteenii wajjin deemta wajjin haasaa deemtaa jechuudha. Teknooloojii matu uumee jechuudha. Kan namoota walitti fiduu jechuudha. Jarri kunis akkuma kana waan haaraa uumanii jechuudha. Garuu waan eessa jiru? Waanuma jiru. Hojiin hoteelaa jira. Teknooloojiin jira. Kana lamaan walitti fidanii gabaa hedduu irraa argatanii jechuudha. Kanaaf dhimmi Blue Ocean kuni isaan amma waan pirinsiploota qabu. Isa jalqabaa fakkeenyaaf eliminate jechuun balleessuu jechuudha. Maal jedhu warri barreessitoonni kuni mee remain hin barbaachisne yaadi hin barbaachisne hojii keenya keessa maaltu jira unnecessary assumptions akka dhaabbataatti akka industry nuti keessatti isa amma transportii jedhu fakkeenyaaf assumptioniin transportii laachuudhaaf makiinaa qabaachuu qabda. Akkasitti yaadamanii warri teknoolojii uberii isheen raayidii warri kun fidan immoo lakkeen nan barbaachisu kana utuun konkolaataan qabaatiin transportii sarvizii laachuu nan danda'a. Warra amma Airbnb hoteela sarvizii laachuudhaaf maaltu si barbaachisa? Hoteela ijaaruu si barbaachisa. Assumptionii dhabni kun assumptionii kana balleessanii jechuudha. Inni lammataa immoo reduce jedhu maaltu moo irrachuu qaba? Industirii keenya keessatti faaktaroota kamiin hir'iseen hojii koo haaluma barameen hojjechuu danda'a. Maaliif gaafa akkas goonu gaafa waa hir'istu baasiin keessa duukaa hir'achuu danda'a jechuudha. Arrii kan biraa immoo ARRC jedhu. Arrii inni kan biraa immoo maalan guddisuu qaba? Raise. Faaktaroota hojii koo keessatti maaliin dabaluu qaba? Maaliin fooyyessuu qaba? Kan biraa immoo haaraa maalumaan kireet gochuu qaba? Kana gaa ta'aniitu haaluma yeroo istiraatejii qopheessinu istiraatejiin foormaalitiidhaaf ta'uu hin qabu jenneerra. Waliin hundumtuu namni dhimma isaa ilaallatu itti hirmaatee qopheessuu qaba. Gaafa sana ta'u gaafa ta'anii brainstorm gochaa yaada walitti fida ta'anii hojjetan sana keessa yoo milkaa'uu baatte illee waa baratta jechuudha. Yoo istiraatejii wayii qopheessitee kufte illee kufaatii sanarraa waa barachuu dandeessa. Waan haaraa tokko argachuu dandeessa jechaadha. Warri biyya Ameerikaatti kaampaniin akkuma addunyaattuu baay'ee innovative jedhamee beekamu 3M kan jedhamu tokko jira. Isaan amma kanaan beekamu yeroo yerootti kufuu waan xixiqqoo ishee hojjetu 3M nama post-it notes ishee nuyi fayyadamnu jettini warra isaan uumedha. Isaan amma inni kufaatii irraa dhufe adheesii fi waan walitti qabatu tokko isa hojjechuuf jedhanii fail godheetu gara sanaatti jijjiiramtee jechaadha. Hojii hundumtuu gatii dandeettii qabaanneef gatii kennaa addaa qabaanneef hojjenna miti. Hojiitti jijjiirra miti. Carraanis kan argamu jira. Akka fakkeenya ammaa kan hin kaase jechuudha. Garuu kan carroomu warra itti qophaa'ee warra waa shaakalee warra yaaledha jechuudha. Kun namaafis kaampaaniidhaafis numa ta'a jechaadha. Tole. Egaan hordoftoota keenya amma yeroo kanatti obbo Gammachiisii wajjin dhimma akkamitti ga'een geggeessitootaa dhaabbata keessatti maal ta'uu qaba? Tarsiimoo keessumaa tarsiimoo sirrii ta'e irratti yaadanii yeroo fudhatanii irratti hojjetanii akkamittiin tarsiimoo kun immoo galma ga'iinsa yookaan immoo kaayyoo dhaabbati sun dhaabbateefis haa ta'u akka gareettis akka dhaabbataattis akka dhuunfaattis baay'ee guddaa waan fayyaduuf geggeessitoonni yeroo hundumaa warra isaan jala jiru hirmaachisanii kallattii gaarii kaa'anii tarsiimoo sirrii ta'anii galma ga'u keessatti akka hojjetaniif ga'een geggeessitootaa baay'ee guddaadha. Isa kanaaf immoo karoorfachuun irratti yaaduun irratti hojjechuun dirqamuma dingatuma yookaan akkuma carraatti dhufanii hojjechuu osoo hin taane dhimmi dhaabbata ceesisuudhaaf waan haaraa fiduudhaaf irratti hojjetamuun akka qabu nu kaasanii. Mee ammas qaamuma haasaa keenyaa gara xumuraatti fiduu keenya keessatti bizinesii haaraa Blue Ocean yookaan immoo Blue Ocean kun egaa waan samii fakkaatu wayii galaana akka samii fakkaatu wayiitii fi akka galaana diimaa wayii wal bira fideeti afaan Oromoo isaa keessatti waan isa diimaa sina duukaa hin rakkatinii isa diimaa sina duuka galaana isa diimaa sina duukaa hin rakkatinii galaana biraa kan kee haaraa uumuu dandeessaa waan jedhu wayii kaasaniiti irratti maree kana akkasii kaa'u. Akkamittiin competition yookaan immoo dorgommiin dhiifame
ammayyuu kan hordoftoota keenyaaf ifa ta'uu qabu. Waan baratame irraa akkamittiin baruu dandeenya? Yoo addanatti tokko biizinasiin tokko addana jira. Waanuma asitti argattu achitti argatta. Waanuma mana sasina keessa jirutu sasina jira. Akkaataan adeemsaas akkaataan hojiis isuma kaleessa baratamedha. Kanaaf biizinasii keenya keessatti akkamittiin ceesisuu dandeenya? Kanaaf immoo geggeessaa akkamiitu dhaabbattoota keessatti qacarachuu qabu warrumti biizinasii kuniyyuu isa haaraa isa namni baay'een keessatti hin baay'anne sana kan arguu fi geggeessaa akkamiitu fuuldura dhufuu qaba. Tooftaamti iccitiimti guddaan isa kanaa maayinni akkamitti gabaa haaraa uumuun danda'ama. Gaafa Blue Ocean istiraatejii jennu kana hundumatu takkaatti gara kanaatti deemaa miti. Dorgommiin kunis barbaachisaadha. Baay'een isaanii dorgommii maan hojjetu indastiriin baay'een dorgommiidhaan hojjeta. Garuu guddina biyyaatiifis kaampaanii dhuunfaa kana hojiirra oolchuufis waan akkasii yaaluun shaakaluun baay'ee gaarii ta'a. Biyyi Ameerikaa hoo kaampaanii waamii jedhamte amma namni kamiyyuu waamii jedhamee qubaan lakkaama kan inni waamu jechaadha. Garuu kaampaanoonni tokko tokkoon isaanii warra ikoonoomii biyyaa wajjin wal fakkaata hojiin isaanii. Yoo agarte baay'een isaanii warra dorgommii baay'ee qabu miti. Yoo maqaa kaastee dhooftee jechuudha. Google yoo jettee baay'ee dorgomaa baay'ee itti waamuu dandeessu. Facebook yoo jettee akkuma kana kaampaanii biyya tokkooti. Biyya biraas jira warri gurguddaa akkasii jechuudha. Warri kun waanuma haaraa warra waa qabatee dhufedha. Yookiin waa jalqabbii tokko baay'ee guddisee sadarkaa guddaadhaan ga'edha. Kanaaf jarra akkasii nu barbaachisu. Kana immoo qabaachuudhaaf gaggeessaa gaarii nu barbaachisa jechuudha. Akka biyyaattis akka biizinasiittis. Akka fakkeenyaatti waan yeroo tokko dubbisee argeen na ajaa'ibe namicha hakiimii ijaa tokko Dr. V jedhama. Waggaa 55tti soorama ba'a. Nama biyya Hindiiti. Utoo addunyaa naanna'u maakdoonaaldii arga. Maakdoonaaldii bargarii kana baay'ee saffisaan hojjetanii dhiyeessu. Isa ilaaleetu maal ta'a yoon yaada hojii maakdoonaaldii kana gara hikimnaa ijaatti fidee jedhe. Gaafa namatti himu namitti kolfe. Maakdoonaaldii fi maakdoonaaldii maayini assembly laayiniidha. Inni dinnicha waadu kan biraadha. Inni foon hojjetu kan biraadha. Isaan walitti fidanii daddafanii matu namaa dhiyeessu. Namni hiriira dhaabbatee jiru takkumatti fayyadamee deema. Tajaajila argatee deema. Kana gaafa namatti himu namni assembly laayiniin yaalii ijaa wajjin hin deemuudhaan itti kolfanii itti qosanii inni garuu itti yaadee jalqabe waan kana jechuudha. Maakdoonaaldii man inspired ta'e jedhee haasa'a. Amma the largest eye care systemiin addunyaa waan namichi kun gadhaabeera. Araviin jedhama. Seenaa namicha kanaa baay'ee barreeffameera. Badhaasa hedduu argateera. Amma waggaa tokkotti millions operate godhu ijarratti jechaadha. tajaajila kenna. Tajaajila maaliin inspired ta'e namichi kuni McDonald jechuun waan ol hin fakkaanneen jechaadha. Kaampaniin biyya keenyaas namoota daayinaamikii akkasii nu barbaachisaa jechuudha. Kan waan argan irraa baruu danda'an, waan baran gaarii olitti fidanii waan haaraa hojjechuu danda'an akkasii nu barbaachisaa jechaadha. Waan namni baay'een hin argine arguu warra danda'an. Eessatti argamu garuu jarreen akkasii kun eessa argachuun danda'ama? Ammatu dhaabbattoonni qacarachuus barbaadanii yoo jenne jiruu gabaarra. Rakkisaa dha'uu. Namoota amma akkas ta'uu qabnaadha hundumti keenya iyyuu. Gaafa jennu amma jarreen kunis baratanii mas ga'anii. Mana barumsaa qofaarraa osoo hin taane barumsi keenya illee fooyya'uu qaba. Waan dhufaa jiru natti fakkaata. Biyyuma keenyatti illee dur namni gorsaa gaafa jedhu gorsaaf akkamittiin maallaqa kaffala kan jedhu yaade akkasii tureera. Waan akkasii afaa jira. Namni baay'ee gorsa daldalaa barbaadaa jira. Argachaa jira. Nullee gaarii taanee argamuu qabna jechuudha. Warra hojii kana keessatti argamnu nullee fooyyofnee argamuu qabna. Nullee barannee
namni akka baratu gargaaruu qabnaa jechaadha. Yeroo hundumaa namoota baratu ta'uu qabnaa. Kanaaf warri biizinasii keenya gaggeessan illee maaliif nurratti dhiibbaa fidu? Tajaajila argannu hundumtuu bu'aa warra gaggeessitoota kanaati, bu'aa warra kaampaanota kanaati. Kanaaf nullee dhiibbaa gaarii uumuu qabnaa jechaadha. Nullee barannee namni biraa akka baratu, akka fooyya'u gochuu qabnaa jechaadha. Baay'ee gaariidha. Egaan maree keenya obbo Gammachiisii wajjin gochaa jirru gara xumuraatti fidaa jirra. Egaan kanuma wajjin wal qabatee maaltu akka namoonni biyya keenya kana keessatti qabatamaadhumatti akka namoonni hin argine, waan haaraa hin argine, gabaa isa badee yookaan immoo hin jiru jedhamee yookaan riphee dhokatee jiru suna qotanii fuulduratti baasuudhaaf gaheen gaggeessitoota baay'ee murteessaadha jennee kaafneerra. Isa kana keessatti immoo keessumaa dhaabbattoonni gorsaa dhimma biizinasii kanarratti, dhimma dhaabbata ceesisuu kanarratti hojjetan immoo ofii isaaniitii cimanii, of jabeessanii, dubbisanii waan addunyaarra jiru kana sirriitti muuxannoo jiru kana fidanii baasanii yaada gaarii ta'e ceesisuu danda'u. Sina dhaabbattootaaf hidhuu qabu. Dhaabbattoonni keenya immoo akkuma kana of keessa isaanii banaa godhanii yeroo baay'ee maaltu jira, wanti haaraan maaltu jira, isuma kaleessaatu jira, maal fidduu, maaltu jira kan jedhamu kun jirana. Kanaaf wantoota akkasiirraa deebi'anii hubatanii barumsi jaarraan 21ffaan kun immoo akkuma baay'ee beekamu yeroo beekumsaan dhaabbattoonni geggeeffamuu qaban jedhamee waan jiruuf isa kana keessatti iddoo guddaa beekumsi, ogummaan, hubannoon barumsa qofaan iyyuu tun ta'in akkasumatti yaadi gaarii ta'e fuulduratti akka ba'uu fi gahee guddaa taphachuun dhaabbattoonni akka kana fi akka keessanii irratti hojjechuun baay'ee guddaadha isa jedhu kaafnee walii wajjiniin akka mari'achaa jirra. Yaada gaarii, yaada ce'aa akkasii yoo qabaanne kana yoo goone rakkinoota kana immoo yoo dandamannee irratti hojjennee biizinasoonni keenya ceesisuu dandeenya jennu keessaa yaada jiran nu kaaftanii maree keenya gara goolabaatti finna. Yoo waan akkasii akka ta'u stakeholderii baay'eetu jira. Tokko dhaabbatuman keessa hojjedhu, ati illee keessa hojjettu. Warri yuunivarsiitiin kun waan akkasii akka uumamu ofiillee haara'anii yeroo hundumaa waan haaraa dhiyeessaa kanallee gochaama jiru. Kana caalaa fooyyessanii isaanillee gahee guddaa taphachuu qabu. Lammata dhaabbatoota staartaappii warra jalqabu kana inkubeet godhan baay'ee nu barbaachisa. Biyyi biraa biyyi guddatan waan akkasii qabu, aadaa akkasii qabu. Bakka itti waan akkasii shaakalamu. Namni waan xiqqoodhaan bakka inni itti eksperiment godhuu jechaadha. Yaada qabu sina gadi baasuu jechaadha. Dhaabbannoon leenjii baay'ee nu barbaachisa. Biyya guddaadha. Ani kan beeku dhaabbata guddaa kan biraallee jiraachuu danda'u. Fakkeenyaaf tokkoon beekan akka entrepreneurship akka biyyaatti kan hojjetu jechuudha. Kan akkasiillee baay'eetu nu barbaachisa. Leenjitoota ga'aa ta'an baay'eetu nu barbaachisa akka waan akkasii guddatuufi jechuudha. Gaafa dhaabbatumti kunillee haasa'u nuti biyya kanatti yuunikornii tokko lamallee yuunikornii warra staartaappii takkaatti dhaqee doolaaree biiliyoonotaan gashu tokkoyyuu hin qabnu amma. Waan akkasii amma hin beekutti jechuudha. Waan akkasiin baay'ee barbaachisa jechuudha biyya kana. Maaliif kaampaanootatu biyya yuunikornii jechuun raawwiinsaa yookaan ibsisaa akkam? Warra dhaabbata warra namootuma xiqqoodhaan jalqabanii dhaabbata teekinooloojii impaaktiin isaanii baay'ee guddaa ta'e, dhiibbaan isaanii baay'ee guddaa ta'e. Akkuma addunyaatti akka riijiniitti sosocho'an jechaadha. Galii guddaa biiliyoonotaan gashan warra akkasii jechuudha. Maaliif ikonomii biyyaa irratti, dinagdee biyyaa irratti dhiibbaa guddaa geessisuu danda'u jechaadha. Itoophiyaan fakkeenyaaf ease of doing business index kan jedhamu gara dhumaa jirti. Kana jechuun maali? Biyya kanatti daldala hojjechuun rakkisaadha, cimaadha. Gufuu baay'eetu jira. Kanallee hojimmaatti kana hambisan, kana fooyyessan gara mootummaa biraallee hin barbaachisu jechuudha. Yoo dhaabbata gaarii, instituushinii gaarii qabaatte biyyi keellee gaarii ta'uu dandeessi jechuudha. Biyyi kan guddattus gaafa instituushinii gaarii qabaattu. Keessumaa warra hojii akkasii hojjechuu danda'an kan sappoortii godhan nu barbaachisaa jechaadha. Dhaabbatuma gaggeessitoota kanallee leenjisu. Habiraa sadii entrepreneurship itoo hin taane waan akkasiillee nu barbaachisa jechuudha. Gaggeessitoota warra biraarraa akka isaan baratan.
amma ta'e quba qaba namoonni warri abbaa qabeenyaa guddaa ta'an dhaabbata guguddaaf addunyaa fa'aa dhaqanii kan leenjii fudhachuu jalqaban jiru. Amma aadaamta akkasiillee ofii kaampanii uumanii warri CEO qaban amma Harvarditti dhaqanii Harvard fakkeenyaaf leenjii 7-3 gara $50,000 kaffalsiisa. Achi ta'anii warra gaggeessitoota warra jeneraal maanajerootaaf kan laatamu jechuudha. Amma aadaan akkasiillee dhufaa jira jechuudha. Namni vaaliyuu gochaa jira, gatii laachaa jira jechuudha waan akkasiitiif. Nullee dhaabbata ciccimaa akkasii nu barbaachisuudha. Biyya keenyatti namoota gaggaariin kan gaggeeffaman jalqaboonni jiru waan akkasiillee nu barbaachisaa jechuudha. Dafnee nullee gaggeessitoota cimaa akka qabaannutti akka biyyaatti jechaadha. Baay'ee gaariidha. Egaa dhimma gara xumuraa irratti baay'ee nu cimsitan keessatti tokko wanti nuti baruu barbaannu akkuma saba keenyaatti akkuma saba Oromootti yookaan immoo sagantaa kana afaan Oromootiin dhiyaachaa jirru kana hordofaa jiran keessatti biizinasiin keenya baay'een isaa silas waan tokko kaafneerra akka nu cimsitaniif barbaanneeti. Jalqabanii baay'een isaanii jalqabbii irratti tu baay'ee hin deemin deebi'anii kufuu jedhama. Baay'een giddu galeessa irratti kufaa jedhama. Baay'een immoo utuu baay'ee bu'aan buufatanii waggaa hedduu dhaabbata kana keessa hojjetu hojiin jira dhaabbati jira. Garuu gara gaafa bu'aa kaayyoo dhaabbata sanaatti adeemamus kunis hin mul'atu. Achi keessaa warri ba'anii baay'ee cimoodha guddaadha jedhamanii baay'ee qubaan lakkaa'amu. Tiraajeektarii yookaan immoo adeemsa akka kana kutuudhaa fi ga'een geggeessitoota dhaabbilee akka kana dhaabbilee gorsa nuti sigaanii dhaabbata T-Mode Management Consulting kan jedhu kana qabna. Bukkeetti immoo akkuma kana miidiyaa kana keessatti immoo dhimmoota rakkoo kana wajjin wal qabatan kana ogeessota ciccimoo barsiisota ciccimoo geggeessitoota ciccimoo akka keessanii kana akka dhaabbata keenya keessallee waliin hojjennu keessatti baafnee isa kana qilleensa irra goonee namoonni akka irraa baratan barbaannana. Wanti kuni dhuguma observationiin kun akka isin ilaaltanitti sirriidha. Inni nama kaafnu kuni yoonnaa sirriidha ta'e immoo maaltu rakkoo ta'ee rakkoomti ka'anii kufuu iddooma tokkorraa turuu kuni muraasni keessaa ba'uu baankirapsii gurguddaa yookaan immoo maallaqa qarshiin isaanii qabeenyi isaanii dhumarratti nyaatamuu gara sababa baay'een jiraachuu danda'a. Geggeessummaa wajjin wal qabatee garuu ammas cimsinee yoo keenye persentii hammamii kanaa wajjin walitti hidhuu dandeenya dhimma geggeessummaa wajjin. Kanarratti kallattiimaan qorannoo hojjechuu baadhayyuu akkuma yaadaatti waan akkasii biyya kamittuu barameera. Dhaabbanni biyyuma Ameerikaattu lakkoofsaan irraa madde garuu parsantii xiqqoodha kan waggaa tokkoffaa isaanii kabajanii jiru small business onni kun jechuudha. Ameerikaan biyya dhaabbata guddaa kana qofaa osoo hin taane biyya small businessii dhaabbata xiqqoo kana baay'ee qabdi. Garuu sababii kufaatii baay'ee ta'uu danda'a. Kanaan maaliin hambisuu danda'u amma ta'e maaliin hafuu danda'a. Humna isaanii ol kan ta'u jiraachuu danda'a. Keessa gariin akkuma jalqaba kaasne dhimmi qophii, dhimmi karoora dhabuu, dhimmi gaggeessaa gaarii ta'e dhabuu dhimmoota ijoo ta'uu danda'u. Kanarratti yoo hojjenne akka kaampaanonni warri jalqabame kun akka isaan guddatan, akka isaan ce'an ta'uu danda'a jechaadha. Akkuma atuu kaaste yoo gara biyya keenyaa dhannee ilaalle suuqii barannoo ijoollummaa agarre ammallee achuma jiru kun maalirraa kaasa sababii baay'ee ka'uu danda'a. Keessaa garuu dhimmi jijjiiramu, dhimmi waa qorachuu dhiisuu, dhimmi tarsiimoo dhabuu sababoota ijoo ta'uu danda'u jechuudha. Dhimmi haala gaariidhaan gaggeeffamuu dhabuullee dhimmoota ijoo sababoota ijoo ta'uu danda'u jedhee yaada. Gaaffii yookaan maree addumaan maree nuti obbo Gammachiisee wajjiniin dhimma tarsiimoo geggeessummaaf tarsiimoo wajjiniin godhaa jirru irraa baay'ee guddaa akka buufattan akka irraa barachaa jirtan ni amanna. Kanaaf isa kana keessattis dhaabbanni keenya dhaabbanni T-Mode Management Consulting immoo dhimma kana wajjiniin wal qabatee gorsa garaagaraa dhimma tarsiimoo kana wajjiniin illee wal qabatee ogeessota garaagaraa wajjiniin ta'uudhaan leenjiidhaa fi hojii kana fakkaatu kennuudhaan irratti hojjechaa tureera. Ammas dabalee irratti hojjechaa
hojjeta. Egaa leadership podcasting keenyas muuxannoo akkasii kana namoota keessa jiranii warra barsiisan warra geggeessan dhaabbileedhaaf hiruu waanta ta'eef isa kana keessatti hojjetaa har'asisuma kanarra jira. Gara xumuraatti waan nu isin hin gaafatin waan nu isiniif hin kaasin akka hawaasi kun akka inni hubatu akka inni beeku barbaadan karaa dhaabbata keessaniitiin illee haa ta'u bizinesii isin ofii keessanii illee jalqabdanii irratti hojjechaa jirtan illee kallattiidhaan yoo jiraate carraa kana fayyadamtanii akka himtan maaliif poodkaastiin keenya dhaabbatonni garaagaraa illee hojii isaanii garaagaraa asirratti himanii beeksifatanii gabaa isaanii ittiin bal'ifachuu akka danda'aniif illee carraa kenna waanta ta'eef carraan kun kan keessanii kanumaan gara goolabaatti dhufna. Baay'ee gaarii. Hojii kana jalqabuu keessanii fi dursee baay'een isin galateeffadha. Waanuma barbaachisaa waan wayitawaa akkasiin jalqabdan ittiin amanaa. Afaanota biraadhaan illee akka kana babal'istan abdiin qaba. Namni hundumtuu namni biyyaa akka waa irraa baratu akka waa irraa argatu jechuudha. Sabni kun illee afaan isaatiin namoota muuxannoo adda addaa qaban, muuxannoo gaggeessummaa qaban, practically hojii hojjetan isaaniin dhiyeessitanii fi isaan irraa waa baay'ee barachuu danda'u. Amma poodkaastii jalqabaa jiru kana hojii baay'ee gaafataa isaanillee akka isaan kaampanii isaanii hojii isaanii asirratti beeksisanii isaan affeera akka isaanillee jajjabeessan isiniin jajjabeessanii isaanis akka itti fayyadaman dhaamsa koo dabarfadha. Galatooma. Ulfaadhaa hordoftoota keenya egaan marii nuti guyyaa har'aatti obbo Gammachiis Tarfaa kaadhimamaa PhD barumsa isaanii amma PhD isaanii yeroo gabaabaa keessatti kan xumuranii isaanii wajjiniin akkuma kana immoo barsiisaa Yuunivarsiitii Finfinnee Dipaartimentii Maanajimentii irra kan barsiisaa jiran maree nuti isaanii wajjiniin goone inni har'aa addumaan geggeessummaadhaaf tarsiimoo qabaachuun immoo dhaabbata tokko milkeessuu keessatti gahee akkamii taphata jennee karoo wantoota fakkeenyota adda addaa kaafne isaanii wajjin irratti walii wajjiniin dubbachaa turre isa kanarraa baay'ee guddaa akka baratan akkasumas immoo geggeessitoonni dhaabbata garaagaraa akaakuu garaagaraatiin hojjettanii namoonni dhuunfaallee akka irraa baratan abdii guddaa qabna. Inni kun immoo kaayyoo Dr. Waggaarii Leadership Podcast jedhu kana wajjiniin kan deemu waanta ta'eef baay'ee guyyaa har'aatti akka baay'ee irraa buufattanii namannaa yeroo dhufutti keessummaa gara biraa isiniif qabannee dhiyaannaa isarraas akka baay'ee guddaa barumsa garaagaraa irraa barattanii namannaa. Dr. Waggaarii Leadership Podcast kan jedhu kun viidiyoo garaagaraa hojjennee isiniif dabarsaa turreerra. Kanaaf YouTube keenya irra galtanii like gochuu, share gochuu, subscribe gochuu irraanfatina. Addumaan warra kaaniif akka ga'utti immoo keessumaa share gochuu adaraa irraanfatina isiniin jennee isin jajjabeessina. Baay'ee guddaa galatoomaa keessummaa biraadhaan yeroo itti aanutti wal argina galatoomaa. Baga gara poodkaastii hoggansa fooyya'aa Dr. Waggaariitti nagaan dhuftan. Poodkaastii kana cinattis dhaabbileedhaaf karaa dhaabbata keenyaa T-Mode Management Consultants gorsaaf leenjii dabalataa ni kennina. Galatoomaa. Dr. Waggaarii Leadership Podcast.